عليكم ورحمة الله وبركاته. بلي أنا كم نقول تاني كريم الحمد لله جرى جرت فيانا قامي لكن أما سنت ترجع كان عن شيء تاني كمان لا تستمر بانا إنس مال جنانو هيوك جوهر محمد وان التنغرغرم تجرى كراس كناني namni yeroo nama 100 guute waan irratti gartee akka addunyaatti wayin akka gartee warra guddaatti waan dubbatamatu jira. Linkii kanaan seentanitti haala ittiin mallatteeffamu sin agarsiisaa jechuudha. Efaasiin seentanii imeelii fi maqaa isiniin ja'a maqaa keessan guuttaniiti. Maqaa gartees jawaal keessan suuqni banamenis haa ta'uti. Egasii booda immoo imeelii kan suuqaan baname san gara jalaatti guuttanii jechuudha. Eessa olma bunnaanuu dhufatti dhuma deemu dhufaa. Kunoo asirratti tana dhawannaa jechuudha. Asirratti tana dhawannee maqaa jaasitti maqaa guutamaa jecha. Maqaa keessan asitti guuttaniiti. Gadi buuftanii ammas akka tana maqaa guuttanii. Ifama maqaan dogongoroo jira. Sanii gadi imeeliidha ja'a. Imeelii guuttanii jecha akka suuqa keessan irra jirutti. Sanii achi mallattoo maramtuu aatan itti gootanii. Achoota gmail.com jettaniin. Gmail.com jettaniin jechuudha. Sanii achi itti gadhiiftanii. Yeroo deemee intarneeta keessa isin geesse isinii dhuftee jecha imeelii keessan irratti isinii dhufa risaalanii ifa risaalaan isinii dhufee amma risaalaan dhufee gmail san sheennaa jedhanne gmail sun isa kami jennaan gmail jechuun kana risaalaan as ka'ee jirti jecha amma dhuftee risaalaa tana hin sheennaa ifa sheennee maaltu hafee xiqqoo wal harkifna. Shabakatu dadhabaa ta'aa jira ifama. Amma gaafa kana nuu baasee asirratti jecha ishii jalaatimii sadarkaa sanarratti dhawannaa. Amma nama jecha idaariin isaa dhumate ta'e karaa kanaan akka gargaaru jecha karaa biraatiin yoo dadhabne illeedha. Bakkuma jiru hundaa kunis gargaarsa tokko mallattoo raayitiidhaan hin dhufa amma jeetee kalaas mallattoo raayitii kun ifa bahee dhumatee jira jecha wanti nuyi asii gargaaruun barbaachisu. Kuni kana fakkaataa galatoomaa isiniin jenna.